Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruftuuf har'a kan waliin ilaallu review exercise kan boqonnaa 5 waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffii tokkoffaan which one of the following is not correct about a right angle triangle? Kan sirrii hin taane waa'ee right angle triangle isa kamidha jedha. Een maal jedha? The angle opposite to the hypotenuse is a right angle. Kun sirriidha. B'n immoo if the base height and hypotenuse of a right angle triangle has lengths b, p, and h units respectively, then b square plus p square equal to h square. Kun sirriidha. Asirra kan jiru immoo for an isosceles right angle triangle, two sides of a triangle are equal in lengths. Kun sirriidha. Dirra kan jiru immoo if theta is one of the angle of a right angle triangle, then cos theta can be greater than 1. Greater than 1 ta'uu hin danda'u jechuudha. Kun sirrii miti. Kanaafuu deebiin D ta'a jechuudha. Isaan kun hundi isaanii N sirriidha, B'n sirriidha, C'n sirriidha, D'n sirrii miti jechuudha. Asirratti maal gaafate? Kan sirrii hin taane waa'ee right angle triangle. Kan sirrii hin taane eenyu ta'a jechuudha? D ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaan in triangle ABC right angle at B. AB 24 cm, BC 7 cm. Determine sin A cos A sin C cos C jedha. Kana triangle kaastu. Triangle erga kaastanii triangle X erga kaastanii right angled at B jedha. Right angled at B jechuun bakkatti right angle ta'e B dha kofti isaa jechuudha. Kana B jettu, asummoo C jettu, asummoo A jettu. AB'n meeqadha? 24 cm. BC'n 7 cm. Maal nu gaafate jechuudha asirratti? Sin A nu gaafate. Sin A cos A, sin C cos C nu gaafate. Triangle kana kaafnee yeroo hojjennu akkamiin hojjennaa? Mee waliin haa ilaallu. Trianglicha yeroo kaafnu akkasiin kaafna. Maal nu gaafateeti jira? Sin A cos A, sin C cos C nu gaafatee jira. Asitti angle kan A'ti kuni angle kan A'ti, ishiin kun immoo angle kan C'ti jechuudha. Asitti BC'n 7 cm dha. AB'n immoo 24 cm dha. Asitti gaa sin A jechuun angle ishii kana opposite over hypotenuse. Opposite meeqadha? 7 cm. Hypotenuse immoo hin qabnu jechuudha. Hypotenuse barbaanna jechuudha. HY jennee bakka buufannu hypotenuse jechuudha. Akkamiin barbaanna? Hypotenuse H bakka buufanna hypotenuse ishii kana jechuudha. H square equal to opposite is square plus adjacent square jenna. Adjacent square. Hypotenuse ishii kanadha. Kanaafuu hypotenuse barbaaduuf Pythagoras theorem fayyadamna isiniin jedheetan jira. Pythagoras theorem yeroo fayyadamnu H square equal to opposite keenya meeqadha? 7 cm square jenna jechuudha. Plus adjacent keenya immoo 24 cm. 24 cm square jenna jechuudha. H qobaachan beefachuuf raadikaala jala galchitu. Raadikaala jala galchitu jechuudha. H yeroo jennu hypotenuse jechuudha. H bakka buufan. H'n qobaatti hafa equal to maal ta'a? 7 square jechuun 49 cm square ta'a. Plus
kanoo meeqa ta'a? 500 fi meeqa? 576 seentimeetira iskeerii ta'a. 24 iskeeriin jechuudha. Sana booda walitti daatu h equal to kana yeroo walitti daatan meeqa ta'a? 625 seentimeetira iskeerii ta'a. H'n walqixa meeqa ta'a? 20 kana yeroo jalaa baaftan raadikaala jala 625 seentimeetira ta'a jechuudha. Seentimeetira iskeeriin raadikaala jala yeroo bahu seentimeetiraan baha. Kanaafuu h arganneera hypotenusii jechuudha. Hypotenusiin keenya 25. Kanaafuu 25 seentimeetira. Amma 25 arganneeti jira. Maal? Hypotenusii keenya jechuudha. Sana booda asirraa sin A barbaaduun salphaadha jechuudha. Sin A jechuun opposite over hypotenuse. Oppositiin angilii kanaa kamidha? Angilii kanaa jechuudha. Torba jechuudha. Torba hiruu 25 jennaa jechuudha. Kanaafuu torba seentimeetira hiruu 25 seentimeetira. Asitti seentimeetiraan badaa maal ta'a? Torba hiruu 25 walqixa 0 tuqaa meeqa? 0 tuqaa 28. Kana teebilii trigonometric teebilii laa yeroo laaltan 0 tuqaa saayinii 0 tuqaa saayinii isaa jechuudha. Teebilicha keessaa yeroo barbaadan meeqa ta'a jechuudha? Digiriin isaa meeqa ta'a? Digiriin isaa 16 digirii ta'a jechuudha. 16 digirii. Kanaafuu asitti ishiin kun 16 digirii isaa yeroo barbaadan jechuudha. Amma nuti saayinii A jechuudha. Meeqa arganne jechuudha. Kanaaf angiliidha kan nuti amma as keessaatii barbaannu jechuudha. Kan ammoo eessaatii kan isin argattanii 0 tuqaa 28 kana maal keessaatti kan isin barbaadan trigonometric table irraa dhuma kitaaba keessan irraa argachuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo maal nu gaafate? Cos A nu gaafate. Cos A jechuun immoo kana jechuun ishii kana jechuudha. Cos A jechuun adjacent over hypotenuse ta'a. 25 kun hypotenuse dha. Kanaafuu adjacentiin keenya immoo meeqadha? 24. Kanaafuu 24 irra 25 jennaa jechuudha. Kanaafuu cos A walqixa maal ta'a? 24 centimeter over 25 centimeter. Centimetridhaan bada. Kun maal ta'a? 24 yeroo 25 0 tuqaa 9 kana eessarraati kan isin barbaadani? Teebilii trigonometric teebilii irraa yeroo barbaadan lakkoofsa kana digirii lakkoofsa kana yeroo barbaadan jechuudha. Digirii isa meeqa ta'a? 74 digirii ta'a jechuudha. 74 digirii. Amma maal goona? Saayinsii immoo yeroo barbaannu saayinsii jechuun ishii kana jechuudha. Aangilii ishii kana jechuudha. Saayinsii jechuun oppositii kan ta'uuf ishii kami? 24 irra 25 ta'a jechuudha. Kana jechuun saayinsiin eenyu faana wal qixa? Cos A faana wal qixa. Saayinsiin asitti saayinsiin wal qixa cos A faana wal qixa. Cosiin immoo eenyu faana wal qixa? Saayin A faana wal qixa. Maalfi saayin ashii kana biirra isa jiru jechuudha. Biirra isa jiru kana hojjechuuf
isa amma hojjenne kanaanuu ilaaluu dandeessu. Maaliif amma egaa saayin A hojjenneeti jirra. Meeqa arganne? Asii 0.28 arganne. Kanaafuu koosiin C keenya meeqa ta'a jechuudha? 0.28 jechuudha. Asirraa immoo jechuudha saayin C'n walqixa koos A jenneerra. Koos A meeqa arganne? Koos A meeqa arganne? 0.96. Kanaafuu saayin C'n keenya 0.96 jechuudha. Maaliif walqixa ta'e? Saayin C'n jechuudha. Saayin C'n koos A faana akkamitti walqixa ta'e? Koos A jechuun asirratti koos A jechuun adjacent over hypotenuse. Kana jechuun 24 irraa 25 ta'a. 24 irraa 25ti. Saayin C yeroo ilaallu immoo saayin C jechuun saayin C ishii kana jechuudha. Kofa ishii kana jechuudha. Kofti ishiin kun maal ta'a? Saayinii yeroo jennu egaa opposite over hypotenuse. Kanaafuu opposite kan ta'u isa kamidha? Angilii ishii kanaaf jechuudha. 24 irra hypotenuse immoo meeqa? 25. Kanaafuu 24 irra 25 ta'ee jechuudha innis kanatti walqixa ta'e. Asirratti koos C fi saayin A's walqixadha. Innis maaliif koos C jechuun gaa ishii kana jechuudha. Ishii kana jechuudha. Kan C kana koosiin maal ta'a? 7 irra 25 ta'a. Kanaafuu saayiniin A immoo maal ta'a innis 7 irra 25 kanatti walqixa ta'ee jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isin hin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo haaraallee isin hojjechuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu maal jennaa? Saayinii C meeqa jennaani? Saayin C'dhaan ansa kana jechuudha. Angiliinsaa 74 ta'a kan saayin C jechuudha. Koos A immoo angiliinsaa digiriinsaa meeqa? 74. Saayin A meeqa ta'a? 16. Koos C'n meeqa? Koos C'n saayin A faana walqixa waan ta'eef innis 16 jechuudha. Gaaffii sadaffaan state whether the following are true or false. Justify your answer. Dhugaa yookiin soba jechuun deebisaa isiniin jedha. Dhugaa yoo jette sababa maaliif akka jette, soba yoo jette sababa maaliif akka jette lafa kaa'e isin jedha. Irraa yeroo kanu the value of tan A is always less than 1. Vaaliiwwan tan A yeroo hunda irra xiqqaa tokkootii jedha. Maalidha kuni? Falsiidha. False jenna. Maaliif irra guddaa tokkootii ol ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf taanii 60. Taaniin 60 meeqadha? 60 digirii. Raadikaala 3. Raadikaala 3 immoo tokkootii olidha jechuudha. Kanaafuu falsiidha. Biirra kan jiru immoo saayin theta equal to 4 over 3 for some acute angle theta jedha. Asirratti saayin theta jechuun opposite over hypotenuse dha. Hypotenusiin saayidii isa dheeraadha. Acute angle keessatti jechuudha. Saayidii isa dheeraa isa guddaa jechuudha. Dheerinaan isa guddaa ta'edha jechuudha. Asirratti opposite guddaadha malee hypotenusii miti guddaan. Asirratti hypotenusiin otoo guddaa ta'ee jiraate tiruudha jennaan jechuudha. Asirratti kanaafuu oppositeetu guddaa waan ta'eef kamtu guddaa ta'uu qaba? Hypotenusii guddaa ta'uu qaba. Asirratti 4 over 3 jedheera. Asitti ishiin kun oppositeedha. Oppositiin immoo guddaa ta'uu hin qabu jechuudha. Irra xiqqaa hypotenusii ta'uu qaba. Oppositiin jechuudha.
3/4 otoo jedhee jiraate hin danda'ama ture jechuudha acute angle keessatti. Garuu asirratti 4/3 jedhe. Hypotenasiin xiqqaadha jechuudha kana jechuun. Kanaafuu falsiidha jechuudha kun. False. Inni itti aanu immoo C. If sin theta equal to 1/3 jedha. Then cos theta equal to 2 radical 2/3. Maal jedha? Asirratti egaa sin jechuun opposite over hypotenuse dha. Sin jechuun asirraa egaa maal qabna? Opposite qabna. Oppositiin keenya meeqadha? Oppositiin keenya walqixa 1 dha. Hypotenusiin keenya asirraa yeroo ilaallu jechuudha. Sin theta equal to 1/3 jedhu kan. Hypotenusiin keenya immoo 3 dha. Cos jechuun immoo adjacent over hypotenuse dha. Adjacent over hypotenuse dha. Isheen kun hypotenuse dha. Adjacentii isheen kun jechuudha 2 radical 2 dha. Asirratti jechuudha. 2 radical 2 ta'uusaa ishii kamirraa mirkaneeffannaa? Sin theta equal to 1/3 kan jettu kanarraati kan nuti mirkaneeffannu jechuudha. Adjacentii ishii kana. Isa akkamitti mirkaneeffannaa? Pythagoras theoremidhaan mirkaneeffanna. Asirratti opposite qabna. Asirratti ishii kanarraa hypotenuse qabna. Kanaafuu hypotenuse square jechuun opposite square plus adjacent square dha. Asirraa egaa adjacent dha kan nuti barbaannu. Hypotenuse qabna, opposite qabna, adjacent barbaanna. Adjacent square jechuun immoo hypotenuse square minus opposite square dha. Two radical 2 kana mirkaneeffannaa jechuudha. 2 radical 2 ta'uusaa asirraa jechuudha. Opposite sidein kun 2 radical 2 ta'uusaa mirkaneeffanna. Eessarraa? Ishii kanarraa mirkaneeffanna jechuudha. Sin theta equal to 1/3 ishii jettu kanarraa jechuudha. Adjacentiin kana ta'uusaa mirkaneeffannama. Kanaafuu hypotenusiin keenya meeqadha? Hypotenusiin keenya asirraa ol deebinee haa hojjennu. Asirratti egaa hypotenusiin squarein walqixa opposite square plus adjacent square jenneerra. Adjacent squarein walqixa hypotenuse square minus meeqaati? Opposite squareiti. Kanaafuu adjacent squarein walqixa hypotenusiin keenya meeqadha? 3 dha. 3 square minus 1 dha. Miti oppositiin keenya immoo 1 square. Kanaafuu adjacent squarein walqixa meeqataa? 9 hir'isuu meeqaati kuni? 1 ta'a. Kanaafuu ishiin kun square adjacentiin keenya meeqataati? Ishiin kun 8 taati. Adjacent squarein walqixa 8 taati. Gama lamaaniin raadikaala jala galchaa. Adjacent jechuudha. Sana booda maal taati? Adjacentiin qobaatti hafti jechuudha. Adjacentiin walqixa ishii kana raadikaala jala yeroo baaftan 8 2 radical 2 ta'a jechuudha. 2 radical 2. Kanaafuu adjacentii inni sin theta equal to 1/3 jennee asii ilaalle kun adjacentii isaa yeroo barbaadan kana jechuudha. 2 radical 2 dha. Kanaafuu inni asii kun sirriidha jechuudha. Kanaafuu tiruu jennaan. Eessarraati kan isin argattanii? Adjacentii ishii kanarraati kan isin mirkaneeffattanii jechuudha. Pythagoras theoremii fayyadamuudhaan. Diin immoo when 0 degree less than or equal to theta less than or equal to 90 degree is an angle of a right angle triangle. Both sin and cos are between 0 and 1. Kun tiruudha jechuudha.
Gaaffii arfaffaan given 0 degree less than theta less than 90 degree if tan theta equal to 1 then which one of the following is not true? Kan dhugaa hin taane as keessa filannaa jechuudha. Asirratti een dhugaadha. Maaliif taan teettaan walqixa tokko nu kennu digirii meeqa irratti 45 irrattidha. 45 digirii irratti taan teettaan meeqa ta'a tokko ta'a jechuudha. Asirratti koos teettaan walqixa raadikaal 2 over 2 jechuun digirii meeqa irratti kana nu kenna 45 irratti kana nu kenna. Koosiin 45 meeqa nu kenna 45 raadikaal 2 over 2 nu kenna. Asirratti wanti nu hubachuu qabdan raadikaal 2 over 2 kan raashinaalaayizd godheeti. Akkamitti raashinaalaayizd godhee koosiin 45 meeqa isiniin jedheetan ture dura viidiyoo darbe keessatti jechuudha 1 over raadikaal 2 dha. Isuma kana raashinaalaayizd godhee jechuudha. Kana jechuun raashinaalaayizd yeroo gootan meeqaan baay'iftu raadikaal 2 over 2 dhaan baay'iftu. Kana yeroo waliin baay'iftan jechuudha maal ta'a raadikaal 2 over 2 dha jechuudha. Kanaafuu asitti kan 45 ti jechuudha. Koosiin 45 raadikaal 2 over 2 dha. Inni kun dhugaadha jechuudha. Asirratti B yeroo ilaaltan immoo koosiin 45 fi saayiniin 45 walqixadha jechuudha. 45 irratti walqixa kan isaan ta'an kun dhugaadha jechuudha. Kanaafuu asirratti taanii 45 tokkodha jennee waan jirruuf jechuudha. 45 tokkodha. Kanaafuu koosiin 45 fi saayiniin 45 walqixa. B'n sirriidha jechuudha. Een sirriidha, B'n sirriidha. Asirratti immoo C irratti teetaan angiliin isaa meeqadha 45. Inni kunis sirriidha. Asirratti taanii fi taan teettaa fi saayin teettaan walqixadha. Kun roongidha jechuudha. Kanaafuu soba kan ta'e isa kamidha? Didha jechuudha. Kan dhugaa hin taane barbaadaa waan nuun jedheef D ta'a jechuudha. Gaaffii shanaffaan if sin theta equal to 2 over 3 for an acute angle theta then which one of the following is correct? Kan sirrii ta'e as keessaa isa kamidha kan jedhudha. Asirratti maal jedha? Sin theta equal to Q over 3 jedheeti jira. Asirratti inni kun oppositeedha. Opposite sideedha. Inni kun immoo hypotenuse sideedha. 3 jechuudha. 2 opposite sideedha. 3 immoo hypotenuse sideedha. Asirratti hypotenuse sideedha. Kanaafuu gaa maal jedha? Cos teettaan equal to radical 5 over 2 dha. Kana jechuun sirrii miti jechuudha. Maaliif? Asirratti cos teettaa jechuun adjacent over hypotenuse dha. Kanaafuu asitti hypotenusiin keenya meeqa ture? 3 ture. Maal ta'e jechuudha? Asitti 2 ta'e. Kanaafuu inni kun roongidha jechuudha. Roongidha. B irratti immoo tan theta equal to 2 over radical 5 dha. Asirratti tan jechuun immoo opposite over adjacent dha. Asirratti gaan nuti barbaannu asirratti opposite inni kun opposite dha. Asii inni kunis opposite dha. Kanaafuu 2 dha. Asirratti radical 5 ta'uusaa mirkaneeffannaa jechuudha. Radical 5 ta'uusaa akkamiin mirkaneeffannaa? Isa kamirraa mirkaneeffannaa? Isa kamirraa mirkaneeffanna jechuudha. Ishii kanarraa mirkaneeffanna. Kana jechuun radical 5 ta'uusaa ishii kanarraatti kan nuti mirkaneeffannu. Maal goona? Asii ishii kanarraa jechuudha. Sin theta equal to 2 over 3 kan jiru kanarraa opposite qabna. Opposite side qabna. Hypotenuse side qabna. Kana jechuun gaa adjacent sidein keenya radical 5 ta'uusaa ilaallaa jechuudha. Maal goona? Adjacent side jechuun
square jechuudha. Adjacent side square jechuun equal to hypotenuse side square minus opposite side square. Kanaafuu maal ta'a? Asirratti hypotenuse side keenya meeqadha? 3 square minus kun immoo opposite side keenya immoo meeqadha? 2dha. 2 square maal ta'a wal qixa 9 hir'isuu 4 meeqa ta'a? 5 ta'a jechuudha. 5 arganne. Kanaafuu adjacent side square wal qixa 5 arganneerra. Kanaafuu raadikaala jala galchitu jechuudha gama lamaaniinuu. Sana booda adjacentiin maal ta'a? Raadikaal 5 ta'a. Kanaafuu B maal arganne? B irraa jechuudha. Adjacentiin oppositiin keenya meeqa? Oppositiin keenya 2dha. Inni sirriidha arganneerra. Adjacentiin keenya meeqa arganne? Raadikaal 5 arganne. Kanaafuu sirriidha jechuudha. B'n sirriidha. Maaltu gaafatin immoo kan sirrii ta'e isa kamidha jedha. Kanaafuu kan sirrii ta'e arganneerra waan ta'eef asirra B'dha jechuudha. Isaan kan hojjechuun hin barbaachisu. Maaliif kan sirrii ta'e barbaadii jedha. As keessaa kan sirrii ta'e arganneerra waan ta'eef C fi D irra kan jiran hojjechuun hin barbaachisu jechuudha. Hojjechuu dandeessu garuu waan correct kan ta'e argannee jira waan ta'eef dhama'uun hin barbaachisu jechuudha. Gaaffii jaaffaan find the value of each of the following using trigonometric table. Trigonometric table fayyadamuudhaan value isaa barbaanna jechuudha. Saayinii kan 18 digirii, koosii kan 57 digirii, taanii kan 71 digirii gara trigonometric table deemnee haa barbaannu waliin. Isa keessaa argattu dhuma kitaaba keessan yookiin peejii isaa isa dhumaa jechuudha. Kitaaba keessan gara duuba isaarraa kan isin argattan achi deemnee waliin haa ilaallu. Teebileerra yeroo deemnee barbaannu maal goona? Saayinii kolomanii saayinii qabachuudhaan kan nuti deemnu. Maal gootu? Saayinii 18 mitiire. Amma saayinii 18 barbaadu jechuudha. Saayinii 18 maal gootu? Asiin asii gadee ilaaltu. Saayinii irraa asii gadee dhuftu jechuudha. Erga saayinii irraa asii gadee dhuftanii kan 18 barbaadu. Kana jechaan akkuma argitan kun 18 sitti argama. 18 digirii jechuudha. Vaaliyuun isaa maal ta'a? Kun ishii kana ta'a. 0.30907 ishii kana barreessitu jechuudha vaaliyuu isaa. Inni taanuma meeqa? Koosii 57ti. Koosii 57 digirii. Maal gootu? Koosii 57 yeroo barbaaddan akkasa kana asii gadee ilaaltanii jechuudha. Koosii 57 gaa maali? 45ti ol waan ta'eef isa immoo isaati kan isin barbaaddanii asirraati kan isin barbaaddan asiin jechuudha. Asiin asii olee barbaaddu. Maaliif 45ti ol digirii waan ta'eef jechuudha. Asii olee yeroo barbaaddan koosii jechuudha. Koosiin 57 hanga dhaqxanii 57 argitanitti jechuudha. 57 eessa? Kunoo asadha. Koosiin isaa eessa barbaaddu? Kunoo isa kanadha jechuudha. Kunoo isa kana innis meeqadha? 0.54463 koosiin 57 jechuudha. Ittaan sudhaan immoo taanii 71. Taanii 71. Taanii 71 taanii 71 yeroo barbaaddan ra'uu isa kanarra barbaaddu jechuudha. Kolomii isa kanarra ra'uu otoo hin taane kolomii isa kanarra asii gadee barbaaddu. Isa kana otoo hin taane isa kanarra kan barbaaddanii tokko 0dhaa haga 45 irra kan isin barbaaddan jechuudha. Digiriin isaa 0dhaa hanga 45 yeroo ta'u ishii kanarra barbaaddu. Kolomii ishii kanarra barbaaddu. 45tti haga 90 yeroo ta'u immoo isa kana keessa kan isin barbaaddan jechuudha. Kanaafuu 45tti ol waan ta'eef 71 isa kam keessa barbaadna? Kolomii isa kana keessa barbaadna. Kanaafuu 71 taanii 71 vaaliyuun isaa kunooti. 2.90421 jechuudha. Gaaffii torbaffaan find the measure of an acute angle A correct the nearest degree if tan A equal to 12.10 12.10.
Kana eessarraati kana sana barbaadanii trigonometric table irraati kan isin barbaadan jechuudha. Lakkoofsa kanatti kan siqu barbaadu sana booda digirii isaati kan isin barbaadan. Digiriin isaa meeqa akka ta'e waliin haa ilaallu achirra deemnee teebilii sanarra. Teebilii kanarra jechuudha kan lakkoofsa sanatti siqu ilaalla jechuudha. 12.1 kan jedhu sana. Yerootti siqaa asirra yeroo ilaaltan teebilii kanarra 11.4306 inni seenyudha 85dha jechuudha 85 digirii. Kanaafuu tan A equal to 12.10 inni sun maal ta'a digiriin isaa 85dha jechuudha. Gaaffii 8ffaan the angle formed by the top of the building at a distance of 50 meters from its foot on horizontal plane is found to be 60 degree. Find the height of the building. See figure 5.12. Figure kanarraa akkuma argitan jechuudha. Asirratti buildingiin kun ni jira. Buildingii kunii fi point A kun fageenyi isaa warraa fagaatan meeqa? 50 meetiradha. Horizontal plane fi kana jechuun ground jechuudha. Horizontal plane fi point C kun kana jechuun top of the building gubbaa buildingii kana angilii isaan gidduutti uumame meeqadha? 60 digriidha. Maal barbaadaa nuun jedhee heightii buildingii kana barbaadaa nuun jedhe. Heightii buildingii kana immoo akkamiin barbaannaa? Trigonometric ratio taaniidhaan barbaannaa jechuudha. Maal goonaa? Tan 60 degree jechuun taan jechuun gaa opposite over adjacentidha. Kanaafuu oppositiin digirii kanaa maal ta'a? H'dha. H jechuun hojjaa isaa kana jechuudha. Kanaafuu maal goonaa? Taanii 60 digirii jenna. Taaniin 60 digirii equal to H over adjacentiin meeqadha? 50 meetira. Taaniin 60 digirii meeqadha? Asitti jechuudha. Raadikaala 3 equal to H over 15 meetira. Criss cross godha. H'n walqixa 50 raadikaala 3 meetira ta'a jechuudha. 50 raadikaala 3 meetira. Criss cross gaafa kun ishii kana yeroo waliin baaftan jechuudha. 50 baay'isuu raadikaala 3 50 raadikaala 3 jettanii keewwattu. Sana booda meetira as keewwattu. Kanaafuu H'n maal ta'a jechuudha? 50 raadikaala 3 meetira ta'a jechuudha. Hojjaan isaa buildingii kana hojjaan isaa hagana dheerataa jechuudha. Gaaffii 9ffaan immoo a building with its height of 60 meters above sea level is located at Bardar City near to the Lake Tana. The angle between the line segment from the ceiling boat to the top of the building and the surface of the water is 25 degree as shown in figure 5.13. Figurii kanarraa akkuma argitan 5.13 kanarraa jechuudha. Bakki kun bakka doonii hin jirtudha jechuudha. Kana jechuun pointiin kun bakka doonii ibsaa jechuudha. Bakka dooniiti. Asirraa immoo tooppii kanarra jechuudha. Top of the building gubbaa buildingii kanaa fi doonii ishii bishaan keessa jirtu kana gidduu ni jira laayiniin jechuudha. Hypotenuse sideidha inni kuni. Hypotenuse side fi bishaan gubbaa isaarra jechuudha. Bishaan gubbaa isaarra ground jettanii fudhachuu dandeessu garuu si'aatti sea levelii waan jedheef sea levelii gubbaa bishaanii sanarra jechuudha. Isaa fi hypotenuse side kana gidduu immoo 25 digirii uumameeti jira.
gidduu isaanii jechuudha. Aangiliin uumameeti jiru aangilii 25 digirii safarratti uumamee jira. Hojjaan biildinga kanaa immoo 60 meetira. 60 meetira. Amma maal nu gaafatee gaaffiin dheeraa jechuudha. Gaaffiin dheeraa jiru. How far it is the boat from the base of the building to the nearest meter? Maal jedhaa? Buildingii kanarraa haga inni fagaatu bootiin kun jechuudha. Bootii yeroo jennu doonii ishii xiqqoo jechuudha. Doonii ishii xiqqoo kun amma isheen buildingii kanarraa fagaatu nu gaafate. Kana jechuun x bakka buuse x barbaannaa jechuudha. X barbaanna. Biirra kan jiru immoo maal nu gaafate? What is the distance between the man at the top of the building and the boat? Kana jechuun immoo hypotenuse side nu gaafate jechuudha. Kana jechuun bootii kanaa fi top of the building kanaa gidduu jiru dheerina isaa nu gaafate. Isaan kana lamaan nu gaafate. Kan nuti naannoo kennamee jiru dheerina building kanaati. Dheerina gamoo kanaa fi aangilii asii nu kennamee jirudha. Isa kanatu nu kennameeti jira. Akkamiin barbaanna? Jalqaba dheerasa jiru ishii kana barbaanna jechuudha. X gaa akkamiin barbaanna? Tan of 25 degree. Tan jechuun gaa opposite over adjacent dha. Opposite meeqadha? 60 meetira. 60 meetira. Adjacent immoo x dha jechuudha. X kun isa kana. Kanaafuu maal goona? X barbaaduuf criss cross goona. Sana booda 60 meetira equal to taanii 25 degree baay'isuu meeqaati? X jenna. Sana booda x qofaatti hambifachuuf maal goona? Over tan of 25 jenna. Tan of 25 degree over tan of 25 degree. Asitti tan of 25 tan of 25 dhaan bada x qofaatti hafaa jechuudha. X maal ta'a? 60 meetira irra taanii 25 degree qofata nu hafaa jechuudha. X maal jenne? X wal qixa 60 meetira irra taanii 25 degree. Kana yeroo hirtan meeqa argattu? Kaalkuleeteraan yeroo hirtan argachuu dandeessu. Meeqa argattu? 128.67 jedhee itti fufa. Isin gaa itti buttanii keessu maal gootu? Yeroo itti buttanii keessan mallattoo wal qixaa osoo hin fayyadamiin mallattoo akkasii fayyadamtu. Meeqatti bunnaa? 129 itti bunnee haa hojjennu. Kanaafuu x maal ta'a? Mallattoo wal qixaa ishee akkasii fayyadamne jechuudha. Wal qixatu hin taane ishii kana fayyadama. Maal ta'a? 129. Maaliif ishii kana fayyadamne? Waan itti bunneefidha jechuudha. Gara 129tti waan itti bunneef mallattoo ishii kana fayyadamne jechuudha. Gaaffiin biirra jiru immoo distaansii S fi P gidduu jiru nu gaafate gaa. Kana jechuun hypotenuse side jechuudha. Hypotenuse sideedhaan kan inni nu gaafate. Asirratti opposite side qabna. Asitti adjacent side hojjennee arganneeti jirra. Meeqa arganne? 129 arganne. Adjacent side x jechuudha. X arganneeti jirra. Dheerraa yeroo hojjenne 129 arganne. Gatii x jechuudha asitti. Kanaafuu asii adjacent side qabna, opposite side qabna. Maal fayyadamna? Pythagoras theorem fayyadamne hypotenuse side kana argannaa jechuudha. Kanaafuu hypotenuse side nuun h bakka buufannu. Hypotenuse h square equal to opposite side square plus adjacent side square dha. Kun Pythagoras theorem jechuudha. Kanaafuu amma gaa nuti isa kana ni qabna. Adjacent side jechuudha. Opposite sides ni qabna. Opposite side keenya 60 dha. Asiin kun immoo 129 arganneeti jira. X jechuudha. Kanaafuu maal goona? Egaa hypotenuse side dhagaa kan nuti barbaannu asirraati. Hypotenuse side yeroo barbaannu maal goona?
hypotenuse h jennee bakka buufannu h square equal to maal goona 60 meetira square ida'uu meeqaati 129 meetira square ta'a jechuudha. Sana booda h square isaa irraa barreeffachuuf maal goona isa kana raadikaal jala galchina equal to maal gootu isa kana raadikaal jala galchitu jechuudha. Asitti inni kun squarein kun raadikaal kan inni balleessi h qofaatti hafa. Sana booda isaan kun akkuma jiranitti ta'u squarein kanaa meeqa? Squarein 60 3,600 ta'a jechuudha. 3,600 ida'uu kan isa kanaa meeqa ta'a? 1 6 6 4 1 gaafa kana walitti daatan meeqadha? Walitti gaafa idaan meeqa? 20 2 4 1 argattu. H'n kanadha jechuudha. Kana raadikaala jalaa yeroo baafnu meeqa arganna? Kana yeroo argannutti kana raadikaala jalaa yeroo baaftan jechuudha. Meeqa argattu? H'n wal qixa 142.27 jedha. Kana gara maalitti buttu? H'n mallattoo akkasii fayyadamnuudhaan 142 gara kanaatti buttu 142tti buttu mallattoo kanaa fayyadamtu jechuudha. Kanaafuu H'n roon isiin jedhu hypotenuse jechuu kiyya. Kanaafuu 142 ta'a jechuudha.